السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برسان سينا تنا أستاذ إفسا حسن الرأي عن السينا تنتي تلتجنان إسنف كودي أبليانتيا وقار إبا تكو الدرة سينا كن تهي أبا جفار ربين رحمة إساني فاقود موتين أبا إره مليلك طلايا تكه تن إرما أفكسا قبدو إغارة بيا كرومنا في إسلام من بدأته جمتي برسه طلايانيس kallattiidhaan moototii jajjaboo islaamaa keessaa kan tahe Muhammad bin Daawud Ali Daangilaa yookiin Abbaa Jifaar Abbaa Gommol jedhamuun beekaman ilaallata ture xalayichi. Ergamaan ergaa qabate masaraa mootii Abbaa Jifaar seene yoo inni itti hiixatu xalayichi akkas jedha: dhimma cimaafin si barbaada, gara Finfinnee koottu. Abbaan Jifaar manguddoota jajjaboo 9 qabatanii gara Finfinnee galuun naannoo Burraayyuu bulanii ganama Minilik bira dhaqan. Minilikis Abbaan Jifaar qofti akka ol galan ajade. Abbaan Jifaar kophaa isaanii Minilikitti ol seenan. Innis akkas jedheen: har'a dhimma cimaafin si barbaade. Innis mootummaa koo walakkaa isaa siifin kenna, akkasumas intala koo zawdituu sitti heerumsiisa. Garuu ati ana wajjin kiristaanummaa fudhadhu jedheen. Abbaan Jifaaris buleen itti yaade dhufa jedheen. Allahu akbar. Manguddoota wajjin gara bakka qubannaatti deebi'an. Manguddootinis maaltu akka tahe gaafannaan amma dhiisaa tasgabboofne ganama isinitti hima jedhaniin. Ganama subii salaatanii ciree sooratanii buna dhuganii booda dubbii taatee itti himnaan manguddoonnis isin maal yaaddarree jedhanii Abbaa Jifaar gaafatan. Abbaan Jifaaris mootummaa Itoophiyaa naaf kennu miti, yoo inni kan Jimmaayyuu narraa fudhate intala isaa natti heerumsiisu miti, yoo inni haadha manaa koo hunda narraa fudhateyyuu ani islaamummaa hin dhiisu jedhaniini deebii kana deebisaniif. Allahu akbar, Allahu akbar. Manguddoonni hundinuu yoo duunes islaamummaa irratti duuna waadaa waliif galan. Hundi isaaniitu qawwee dhukaafamu hidhatanii turan. Har'a Minilik Abbaa Jifaar ajjeessuutu mala. Kanaafuu nutis Abbaa Jifaar biraa hin hafnu. Isaaniin wajji Minilik bira seenne yoo inni isaan tuqe isas ajjeefne dhumna malee hin dhiifnu jedhanii ka'an. Garuu har'as wardiyyootni masaraa eegan Abbaa Jifaar malee hin galchinu jennaan manguddootni lolanii dallannaan Minilik akka seenan hayyame. Yeroo isaan ol galan yaada kaleessaa maal jettere jedhee Abbaa Jifaar gaafate. Minilik gaafatee Abbaan Jifaaris mootummaa Itoophiyaa naaf kennu miti, yoo ati kan Jimmaayyuu narraa fudhatte intala kee natti heerumsiisu miti, yoo haadha manaa koo hunda narraa fudhatteyyuu ani islaamummaa hin dhiisu jedhan deebisaniif. Allahu akbar. Yeroo kana Minilik lafa dhiitee rifeensa mataa ofirraa buqqise ka'ii galigaa waan gaarii siif yaadnaan didde jedhee miira dallansuutiin geggeesse. Abbaa Jifaar jechuun isaan kana yeroo mootoleen Habashaa Itoophiyaa haguuganii qabatanii mirga amantaa islaamaa lafatti gadi dhiitan san keessatti mootummaa islaamaa fi Oromoo bifa saniin dagaagsuun waan mootii Abbaa Jifaar adda godhu keessaa kun isa tokkodha. Abbaan Jifaar hunda abbaa jabaa hunda duuba dubartii cimtuu jira akkuma jedhamu. Jaalalli Abbaan Jifaar islaamummaaf qaban sun abbaaf haadha isaanii irraa waan dhaalaniif, keessattuu haati isaanii Haliimaa Shirree Abbaa Duulaa tan jedhamtu ganamaan qur'aana qomatti waraabdee ofiif qaraasifatte jedha seenaan. Ummatni seenaan hin beekne waan ittiin dhaadatu qabu arrabsa. Abbaa Jifaar rabbiin jannata haa kennuuf, rabbiin rahmata isaaniif haa godhu.